Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtamu? Akkam fayyaadha Raaziqaa? Nagaa alhamdulillah. Jabataa? Yoomaan jenna jirran qabate. Alhamdulillah rabbil alamin. Baga guyyaa Jumaatiin si geensi jira. Aamin walumaan bakka keenya. Maal Raaziqaa koo waan ta'e wayii dhageenii badaa natti dhagahame akka nama tokkotti akka nama sitti siqu tokkotti baay'ee natti dhagahame amanuullee nan dadhabe. Maani? Waan ta'e wayii ijoolleen natti himanii jennaan maa inni kun akkamitti kana ta'uu danda'e jedhee jennaan ragaa jira, ragaa qabna, ragaa viidiyoo jira, ragaa suuraa jira jedhanii innaa jala natti erganu nanne mucaan kun jarana footoo siyyuu suuraa siyyuu feesbuuk irratti gadhiifattee hin beektu akkamitti kun ta'e jennaan isa baangaalii wajjin baangaaliitu nama keenya ta'e nan gubu. Eenyuun dhigaa nama nama biraati. Anu akkasin jedhaa ture gaaffii kan mana gaafataa jirtu ani iyyuu nama biraa isi badaa natti dhagahame baay'ee natti dhagahame. Maallaan jedhaaf ta'a. Raaziqaa wantichi jechuun dhiifama naa godhiti nama wajjin jirta moo kophaa hartaa sittanii hima tokko tokkoon. Kophaan jira. Wantichi jalqaba lakkoofsa kee naa erganii lakkoofsa kee waatsaappii natti erganii sana booddee mucaan kun akkasitti ijaazaa baangaalii biratti buutii naan jennaan eenyu Raaziqaa moo jedheen Raaziqaa dhumti ijaazaa baangaalii biratti buutii naan jennaan sobaa wanti kun Raaziqaa jechuun nama footoos iyyuu feesbuuk irratti hin gadhiifannedha akkamitti waan akkasii irra keessan jennaan ati nama itti sixxu waa'ee jaraa dubbachuun jaallattu barreerraa gatii waliin haasoftan waliin taphattanidhaa fi harkarra qabuu barbaadaa jirta jedhanii jennaani lakkii boobboleettii koo taateyyuu wanta akkasii hin jiru meemee suuraa siin arguu dandeessaa jennaan suuraa kee natti ergame jechuun waan suuraa kee hiriyaa keetti ergennaan dhugaa ta'ee yeroo jirri viidiyoo sin daansii dannasaa muuziqaa amaariffaa wayitiin daansii dannasaa baangaalii wajjin shiishaa xuuxaa. Wallahi naamti inni bakuraasta tanii maqaa wal fakkaate wallahi naamti. Lakkii anne viidiyoocha iyyuu hiriyaa keetti ergee jennaan si ta'ee shiishaa akkasanatti saabaati shiishaa xuuxa sin seenii dhugaatii dhudda sin seenii akkasitti baangaalii wajjiniin akkas ta'uun kuni garuu waan baay'ee natti dhagahame ofan jibbe sooshaal miidiyaa irraa iyyuu kanaaf an bade'an natti dhagahame erga gaafa viidiyoo kee akka sanatti ati baangaalii wajjin wal hammattee jirtu natti ergamuuti sooshaal miidiyaa natti toluu dide. Wallahi naamti moo benda gurgurini boo anta kashiishaa tuutu miti bifuma shiishaa iyyuu jaan argeen beekwaa. Baangaalii biratti ijaazaa baatee beektu. Baangaalii ijuma argeen beekun jedhama tara waan jira wayisetti ijaazaa deema bu'aa wallahi naamti inda gurguraata tarii maqaa wal fakkaatee dhaqee abbichuu waan sirreeffadhu. Lakkii anuu ijaazaa akka hin baane koo addunyaa kee irraa dhaga'eera ijaazaa iyyuu hin baatu naan jedhanii jennaan achumaan footoo kee ati qomni kee qullaa mataan kee duwwaa namicha baangaalii furdaa gabaabaa wayii asii gad aammattee wajjiniin kaate argeetanii. Anuu akka keetii kana amanuun dadhabe Raaziqaanii waan akkasii hojjetti jechuu anaa. Natti ergi viidiyoo jirraa rabbii adii natti ergite. Maal jedheen sitti ergaa anoo si yeellaa takkaa suuraa yoo walitti ergine hin beeknu anaaf si akkamittanii viidiyoo keessa gala sitti ergamime. Tarii wantichi mana hamaa miti zaayirantu hin taane mana hamaa ta'uu hin dhabu. Lakkii mana hamaa miti na amani zaayirumaan si naa saraara. Nanne aniyyuu innaati taphattu innaati qoostu innaati intanettu malee namni mana konkolaataa jiru isaa baangaalii biratti ijaazaa bu'u jechuun baay'ee namatti dhagahamaa baay'ee namatti. Wallahi sababa biyaanii baangaalii asitti ergin ijaazaa biratti bu'a bu'aa ijoollee Oromoo iyyuu takkaa ijaan argeen beekuun baangaalii biratti ijaazaa bu'u miti. Ani ergumaan gaafa biyyaa bootii takkaa ijoollee Itoophiyaa ijumaan iyyuu argeen beeku isa baangaalii miti jechuudha ijumaan isa ijaazaa biratti bu'uudhiis ijumaan iyyuu argeen beeku. Amma gaa jarri akka jarri jedhanitti warri natti himan kun nama sadii yoo isiin soba jette miidiyaa kee irratti nu affeeriitii invaayitii seennee
waliin haasa'uu dandeenya guyyaa isaatii wajjiniin akkaataa isaatii wajjiniin itti himuu dandeenya laayivii seeniiti laayivii irratti nu gaafachuu kee barbaannaa naan jedhani ani immoo lakkii raaziqaa laayivii irratti hin affeeruu lafumatti akkasumatti keessoodhaan haasofnee fixuu wayyaan jedheeni. jechuun maan footoo kees viidiyoo kees argeen amanees shooppii hojjetame footoo irratti hojjetame malee viidiyoo akka sana muuziqaa shaagee daawoo jedhu sana yaadattu. yaadadhu bareechiti yaadadhati waan jedheefan qaba shooppiin sila waan si gaafadhaan shoppii photoshoppiin footoo irratti malee viidiyoo olii gadi fiigu irratti viidiyoo utaalamee baangaliin hammatamu irra kaa'amuu danda'a photoshoppiin. maali gaanoo viidiyoo kanarra gaafata qaba raaziqaa. viidiyoo kee jiran siin jedhaara amma viidiyoo kee si erguu jedhe kee ni yeellee beekta. viidiyoo chee yoo maxxansitu malee jedhaa jiru yoon viidiyoo chee maxxansiisitti nagaamu jechuudha. ati maaliif garuu jechuun amma yoomiiti akkana walantinaa inna dhugaa jiru natti himte innaan keessoodhumaan asitti fixuu keenya wayyuu. Shii maal godhaa jirta ammaati? Maal godhaa jirta ammaati? Shii kamisa dhufu ijaazaa ba'uu karoorfattee tamuun karoorfanne natti himi. Baangaliin dhufee makiinaadhaan dhufee si fudhatee deeme hin jiru jedhaa jechuudha. Injiru jedhamu akka jedhe seentti viidiyoo jedhamu sitti ergisan yookiin immoo viidiyoo chuma gadi lakkisi bakka yoona ta'e jettee yoona ta'es rakkoon qaba gadi lakkisi. Inni jedhe addi guyyaan jaanuwaarii 15 bara 2021 anaafis piraankii jalqabaatii siifillee piraankii jalqabaatii galatoomii akkasitti quttoo keessa si maknee jechuudha dachii keessa si hin linnee samii si hin baane irra jechuudha akkasitti piraankii taate jirta ishee. Ishee abootu jedhee amma dhiifama guddaa nan beeka nama akkamii akkasii taate nan beeka garuu immoo dirqama waan akkasii kana walii yaadachiisuun irraa barumsa walii kennuun bareedaadha. Raaziqaan nama akkamii akka taate bareechee hin beeka akka footoo kee iyyuu argee hin beeku sarabbina argu garuu immoo hin jedhin afootu jechuudha malee. Egaan hordoftoota keenya hordoftoota Mubee Show guyyaa hadhaa Raaziqaan Aziif akkasitti piraankii taatee jirti. Egaa akkuma isin dhageessanii gaafiif deebii keenya ammas itti fufa hundi keessaniyyuu gara isin yaanne irraa jechuudha. Akka isin itti yaannetti isin irraan ba'a galatooma subscribe like gochuun dagatina.